Hepatitis inflammation of liver yookaan tiruun sababa adda addaatiin yoo faalamtu yoo kubsattu kan uumamudha. Akkam jirtu obboleessi koo tokko waa'ee hepatitis bal'inaan akkan ilaalu na gaafateera. Yaa itti ceenu. Dhukkuba tiruu kan jedhaman maal fa'a? Tokkoffaa fatty liver disease dha. Fatty liver disease kan jennu namoota fufurdaa irratti kan uumamu yoo ta'u yoo tiruun coomaan uwwifamtu kan uumamudha. Dhukkubni kun non-alcoholic liver disease jedhama. Inni biraa cirrhosis dha. Cirrhosis kan jennu immoo yeroo dheeraadhaaf yoo tiruun dhukkubsattee gubbaarratti iskaarii yookaan godaannisa xixinnaan uumame kan uumamudha. Dhukkubni kun yoo dafeetoo hin yaalamne kara kaansariitti jijjiiramuu danda'a. Inni biraa viral hepatitis dha. Viral hepatitis jennee kan waamnu